الشمار كفوني كبجمتوتا في خردفتوتا داوتوتا بلسو تي فيم ودو كبني دي النجرة ودو كان سنتيموني مرتسا محمدين أما ودو إجوم قدينا لتا شجر أنا أدا برغا كيستي ريبيتشا ساميتشا هدا باساني دبمسيسو دغامي جرام بلسو تي فيم غران دالا ديدما بركوما لما في ديدمي سدي ورانا مرنا بالسكينا هجي إسا أبارا ماسان اتفوفون قدينا لتا شجر أنا أدا برغا كيستي ilmaan Oromoo dararaa jiraachuun dhagameeraam bal'ina oduu kana abdii saba bira lixa shaggar aanaa adda bargaa keessatti reebicha saamichaa fi hidhaa baasanii dhabamsiisuun dhagahamee jira. Gurraandhala 2023 waraanni murna bilxiginnaa hojii isaa abaaramaa sana itti fufuun godina lixa shaggar aanaa adda bargaa keessatti ilmaan Oromoo dararaa jiraachuun itti fufee jira. Waraanni faashistiin kun torbee darbe kana keessa imaltoota konkolaataa socho'an ganda Caancoo kan magaalaa Mogoritti dhiyoo ta'e keessatti konkolaataa irraa buusuun reebicha cimaa irraa akka gahuun mallaqa isaanii saamaa jiraachuun baramee jira. Haalichuma warshaa simmintoo Mogor keessatti hojjettoota ilmaan Oromoo ta'an rakkisaa akka jiran kan nuuf kaasan maddeen warreen haaraa ramadaman ulaagaa hin jirre itti tarreessuun yaaddessaa akka jiran himanii jiru. Ilmaan Oromoo murna bilxiginnaa jalatti dararaa arguun itti fufuun hidhamtoota siyaasaa magaalaa Hincinnitti dararamaa turan daa'imman waggaa 15 gadi osoo hin hafin halkan fe'anii akka deeman kaasuun namootni fe'aman kunis garee leenjii waraanaa deemuu akka hin oolle bilisootiif himanii jiru. Wabon zoonii baha ibirraa jaarraa abbaa gadaa baha Harargee onnaa Haramayaa keessatti tankaarfii fudhateeraam. Gurraandhala 2023 jajjabeen abdii sabaa hafteen jaarraa abbaa gadaa godina baha Harargee aanaa Haramayaa keessatti tankaarfii gurraandhala 18/2023 akka lakkoofsa impaayera Itoophiyaa guyyaa sa'aatii 11 irratti eegale tankaarfii humna weerartuu akka ta'aaf bahan irratti fudhateen 9 ajjeesuun 6 madeessuun injifannoo galmeessiraam. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti murataa sabaam. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Cibirraan jaarraa abbaa gadaa baha Harargee ona Haramayaa keessatti tarkaanfii fudhatee jiraachuu beeksisee jira. Gurraandhala 2023 jajjabeen abdii sabaa hafteen jaarraa abbaa gadaa godina baha Harargee aanaa Haramayaa keessatti tarkaanfii gurraandhala 19/2023 akka lakkoofsa impaayera Itoophiyaatti guyyaa keessaa sa'aatii 10 irraa eegalee tarkaanfii humna weerartuu sakattaa baan irratti fudhatee 9 ajjeesuun 6 dandamii hin qabneen adabee jiraachuun ibsanii jiru. Itti fufuun aanuma Haramayaa araddaa Haqaabii jedhamtu keessatti gurraandhala 19/2023 guyyaa kaleessaa sa'aatii 6 irraa hanga halkan sa'aatii takkatti tarkaanfii fudhatee humna weerartuu sakattaa bobbaan 24 battalumatti yoo ajjeesu 18 madoo dandamii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee aakaamni 2 hidhannoo guutuu wajjin akkasumas bilbila ismaarti foon tokko diinarraa booji'uu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo galii godhee jira. Humni diinaa kun dirree dawaa aanota baha Harargee fi naannoo Harar irraa kan walitti cuunfaman dhufte yoo ta'u jajjabeen baha biiftuu Cibirraan jaarraa abbaa gadaa gootummaan ofirraa deebisuun uummata isaa gammachiisuun isaa hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo waboo zoonichaa ifoomsee jira. Godina Qeellam Wallaggaa lixaa aanaa Beegii fi Qondaalaa keessatti waraanni murna bilxiginnaa namoota hedduu hidhuu fi hidhaa baasuun ajjeesaa jiraachuun dhagameeraam. Gurraandhala 2023 murni afaan qawween uummata bulchutti amantu bilxiginnaan iddoo adda addatti namoota julmaan hidhuun dararaa jiraachuun dhagameeraam. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti kan isinii dhiyeessu abdii sabaam. Godina Wallaggaa lixaa Beegii fi Qondaalaa keessatti waraanni murna bilxiginnaa namoota hidhuu fi hidhaa baasuun ajjeesuun itti fufee jira. Gurraandhala 2023 murni afaan qawwee uummata bulchutti amanu bilxiginnaan iddoo adda addaatti namoota jumlaan hidhuun dararaa jiraachuun itti fufee jira. Haaluma kanaan lixa Wallaggaa onnaa Beegii ganda lalistuu Loophii fi ganda Toophii Qeenxee Bachoo jedhamu keessa gurraandhala 17/2023 namoota
namoota hedduu reebicha irratti raawwachaa jiraachuun baramee jira. Ganda lalistuu Loppii keessaa Daawud Sheek Jamaal barataa kutaa 12ffaa Sheek Usmaan Mahmad kan jedhamu qabuun mooraa waraanaa ganda laallootti geessuun reebaa erga turanii booda sanbata galgala gara mooraa magaalaa Beegitti geessanii jiru. Yooma kana Saadam Habib Ridwaan Muusaa fi Muhammad Talawun gandoota lachuu irraa qabuun reebicha irratti raawwatanii gadhiisanii jiru. Aanaa Beegii kana keessatti namoonni waraana Bilxiginnaa waliin ta'uun uummata dararaa jiru keessaa tokko nama Faadilee Duulaa jedhamu akka ta'e maddeen ibsaniiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa impaayeraa 2 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horatti wabotti harka kennataniiru. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti murataa sabaa Sidideessam. Miseensonni raayyaa ittisa impaayeraa 2 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa irraa wabotti harka kennatan. Mooraa waraana Bilxiginnaa gowwoomsaa fi dirqiidhaan ijaaramuun akeeka dabaa lubbuu ilmaan akka baalaa harcaasuun fudhachuun bobbaafame diigamuun itti fufee jira. Miseensonni waraana Bilxiginnaa sabaan Oromoo ta'an kaayyoo abaaramaa kan jibbu sirnicha gananii ba'an heddummachaa jiraachuun dhagahamee jira. Kaleessa gurraandhala 19 bara 2023 miseensonni raayyaa ittisa impaayeratti 2 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa mooraa ganda qulqultuu Sawawaa irratti sirna Bilxiginnaa ganuu wabootti harka kennatanii jiraachuun dhagahamee jira. Miseensonni raayyaa ittisa impaayeratti kun qawwee akaamii Turkii 2 rasaasa 300 fi hidhannoo 2 mooraa diinaa keessaa baasuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti gabaasanii jiru. Miseensonni waraana Bilxiginnaa sirnicha ganuun kan osoo hin hubatin Bilxiginnaan tajaajilaa turuu isaaniitti gaabbuun hawaasa isaanii erga dhiifama gaafatanii booda ilmaan Oromoo yeroo ammaatti qawwee diinaa baachuun saba isaaniitti dhukkaasaa jiranitti sirnicha ganuun gara wabootti akka dhufan dhaamsa dabarfatanii jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Mogii keessatti doorsisaan maatii qabsaa'otaa irratti bifa haarawaan itti fufee jiraachuun dhagameera. Gurraandhala 20 bara 2023 murni afaan qawween ijaarame afaan qawween qabate sirna isaanii lolu qawween dadhabe Bilxiginnaa maatii miseensota weeraraa jiraachuun akkuma itti fufetti jira. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti Dachaas Abdallaam. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Mugii keessatti doorsisni maatii qabsaa'otaa irra ga'uu bifa haarawaan itti fufee jira. Gurraandhala 20 bara 2023 murni afaan qawween ijaarame qawwee qabatee sirna isaaniif lolu qawween dadhabee Bilxiginnaan maatii qabsaa'otaa waraana isaa doorsisuu tooftaa ittiin waraana kana dadhabsiisan taasifatee jiraachaa jira. Haala kanaan deemgatti gurraandhala 18 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Mugii keessatti maatii qabsaa'otaa kanneen miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an doorsisaa turuun dhagahamee jira. Maatii jaal bilisummaa isaa harmee isaa waajjiratti waamuun ilma kee hin galchitu taanaan komaandi poostiin duuta jechuun guyyoota muraasa keessatti akka galchitu jechuun akeekkachiisanii jiran. Magaalichuma kana keessatti namoota ilmaan isaanii dirree qabsoo irra jiran tokko waamanii doorsisaa turuun ni yaadatama. Bilxiginnaa karaa pirezidaantii isaanii araara ni barbaanna jedhus caasaan isaanii sadarkaa gadii akkaataa itti waraanicha diigan irratti qajeelfama fudhataniin hojjechaa jiraachuu kan nuuf himan maddeen dubbiin isaanii goyyoomsaa fi fakkeessii siyaasaati malee dhugaa irraa kan maddee miti jedhan. Magaalaa Mugii keessatti doorsisa irra deddeebiin maatii miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraan ga'aa turaniin booda bara 2020 baatii waxabajjii keessa abbaa fi harmee jaal Caalaa Ashaggiree ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota Bilisoo TV oduu keenya guyyaa har'aatiif qabannee asirratti goolabnaa hanga oduu biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.